Cubbuun fayyina keenyaaf yaaddoo ta'e amanaarra hin jiru. Amanaan cubbuu fayyina isaatiif yaaddoo ta'e hin qabu. Cubbuun inni kaleessaa, cubbuun inni har'aa, cubbuun inni borii sababa dhiiga Kiristoosiin nuuf dhiifameera. Cubbuun kam yeroo hundumaaf akka ta'utti inni sun all time yookaan yeroo hunduma for all time cubbuu isa kaleessaa, cubbuu isa har'a hojjechuu dandeenyu, isa gara fuulduraatti hojjechuudhaaf sababa dadhabina foon keenyaa hojjechuu dandeenyu hundumaa sababa cimina keenyaa osoo hin taane, sababa amantiin keenya guddaa ta'e osoo hin taane, sababa yaada garaa jijjiirrannaa yookaan immoo qalbii jijjiirrannaa gaarii waan qabnuuf osoo hin taane, fuula Waaqayyoo amma deddeebinee barbaaddachuu waan dandeenyeef osoo hin taane, sababa dhiigni Kiristoos gatii guddaa waan qabuuf, dhiigni Kiristoos inni fannoo irratti dhangalaafame, inni jireenya keenya qulleesse fuula Waaqayyoo duratti qulqullootaaf qajeelota namoota mudaa hin qabne godhee inni fuula Waaqayyoo dura nu dhaabe sun, sababa inni gatii guddaa qabuu fi cubbuun keenya nuuf dhiifameera. Waaqayyo immoo akka namaa miti. Cubbuun kee siif dhiiseen ture, cubbuu kee siif dhiiseen ture, kaleessa cubbuu kee siif dhiiseen ture, irra deebitee cubbuu hojjetta siin hin jedhu. Haa ta'u malee cubbuu hojjedhu jedhee si jajjabeessaa hin jiru. Amanaan eenyummaa ittiin cubbuu hojjetu hin qabu. Namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee inni haaraan dhufeera. Namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Uumama haaraa jechuun haaraa kan dhalate, lammaffaa kan dhalate, eenyummaa haaraa kan qabu jechuudha. Nama eenyummaa haaraa qabu, eenyummaa Waaqayyoo irraa dhalame, eenyummaa Kiristoos irraa argame, eenyummaa Waaqayyoon malee jiraachuu hin dandeenye. Eenyummaa cubbuu wajjin jiraachuu hin dandeenye. Eenyummaa miilli isaa ayyaana Waaqayyootiin tikfamu. Eenyummaa faanni isaa sagalee Waaqayyootiin qajeelfamu. Eenyummaa guyyaadhaa guyyaatti hafuurri isaa hafuura Waaqayyoo wajjin walii galee gara nama Waaqayyoo ta'utti guddatu. Eenyummaa birmadummaa malee garbummaatti jiraachuu hin dandeenye. Eenyummaa Kiristoos nama dhaaledha. Eenyu? Amanaan. Haaleluyyaa. Kanaaf ati amanaa dhugaa ta'uu kee adda baafadhu malee eenyummaa jireenyi deebi'ee baduuf eenyummaa hin qabu.